maallaqaanii. Inni akkaatamti guddinni isaa ergaa wayii ijoolleen xinnoo hergamtu beektaa yoo waa kennaniif malee hin deemne. Abiyyi nama akka kanaati. Akkasii guddata ammallee ol deebi nama tokko inni aangorra kaa'uuf maallaqa guddaatti kaffalee biyya akka isaan biyya ofii gananuuf maallaqa guddaa itti baasee wanta hunda abiyyiin maallaqaan hojjeta. Maallaqa eessa geessee fixee har'a? Osoo nama bituu, osoo qeerroo bituu. Har'a harka duwwaa hafee hidhamtoota irraa namni birrii 5,500 funaana. Maallaqa 5,500 funaanuu eegale. Warra Jawaarraa. Maaliif miliyoona 5 gaafattu sii kennina. Oromoo sooressaa beeki. Dhugaa nu yoo dadhabnu numtu warri haala jirru kuni sii kenninaa yoo ta'u gaafatte. Dhugaa rabbi. Akkasiidha. Jawaari nu qaba. Nutu baasa achi keessa. Nu amani Abiyyi. Nu amani Jawaari nutu baasa. Nutu baasa. Nu Oromoo fi qeerroo fi qarreen baasa achi keessa. Sii miti ka baasu. Goonkuma ati hin baastu achi keessa. Nutu baasa. Jawaar nu qaba. Ati eenyu qabdame? Jawaar uummata miliyoona 50 qaba. Ati eenyu qabda? Oromoo keessaa maal qabdaati? Qabda hin qabdu beeki. Bakka hin qabdu nu bira. Waan tokko hin qabdu nu biraa beeki. Bakka itti galtu iyyuu hin qabdu beekati. Utuma wayiiti. Jawaar Oromoo qabaa beeki. Oromoo miliyoona 50 qabaa beeki. Inni sooressa.